interest garaagaraa walloleeti miti kottaa walii gallaa hin mari'annaa negotiate goonaa waan garaagaraa goonaa negotiationii waliijiniin teenyee haasofnaa gaafa waliijiniin taanii haasofuu dadhaban immoo mediationii fayyadu nama kan biraa gidduu galee nama araarsuu yaada yoo namni kan biraan gidduu galee araarsuu dadhabe immoo lamaanuun keessan gamaa gamana ta'a jedhanii faati ICC dhaqu jechuudha International Criminal Court yookiin immoo koortii tokkotti dhaqaniitu dhimma nama murteessuu jechuudha akka kan Itoophiyaa Eertiraa murteessanii amma murtiin isaallee hojiirra hin oolle maleessaa jechuudha. Wanta tokko kan isinitti mu barbaadu jireenyi kiristaanotaa biyya lafaa wajjiniini jireenyi duuka buutuu Kiristoosii seexanaa wajjiniini negotiates gochuu hin dandeenyu mediates gochuu hin dandeenyu arbitration hin danda'amu. Garaagaruma tasuma isaa waraanuma keessa jirra jechuudha. Akkas yeroo jedhu yaadi keenya ilaalchi keenya akka nuti itti yaadnu akka nuti itti murteessinuu fi akka itti biyyi lafaa yaadu warri biyya lafaa seerratanii warri biyya lafaa keessaa risoorsii of harkaa qabanii warri Phaawulosii principalities jedhu sun akka isaan itti yaadanii seexanni inni hamaan sun akka inni itti yaadu siistemii seexanni inni hamaan diriirse akka inni itti hojjetu aadaa inni seexanni inni hamaan diriirse biyya lafaa kana keessatti akka inni itti hojjetu waldaa kiristaanaa wajjiniin miidiyeet gochuu hin dandeenyu tasuma isaa. Rakkinni guddaan amma nuun arginu waldaan kiristaanaa bara ammaa kuni hin mari'anna jechuu barbaaddu warra biyya lafaa wajjiniin. We can't sit down on round table biyya lafaa wajjiniin. Yeroo darbee waan aadaa irratti waan tokko haasa'inaan inni tokko akkas naan jedhe gurbaa kana ati haasaan na taasiftu kuni akka cuukkoo nyaachuu miti jedheen akkas naan jedheen. Isarra darbee immoo ati religious extremist idhaan jedhe haasaa masammas yana haasaan kanadha jechuudha barbaada namni extremistis ni jedha fundamentalistiidha shororkeessaadha biyya ammoo mankaraarsituu mankaraarsaa jedhanii maqaa garaagaraa nama baasuu jechuudha mankaraarsaadha kuni terminologies miti maqaan baasanitti nama kennan jechuudha. Angaruu macaafa qulqulluu irratti hundaa'ee dubbataa jira. Akka macaafa qulqulluutti deemna jechuudha. Maartin Luutertuu gaafa warri kaatolikii irratti kaa'an akkas jedheedhaan hundumti keessan gama sana goraa biyyi lafaa guutummaan guutuuni hangama Yesuus Kiristoos goreennaan dhimma koomitii. Ameen. Mee gama Yesuus Kiristoos goranaa ameen. Gama Yesuus Kiristoos goranaa. Ulfinni isaaf haa ta'u. Eeyyee. Kanaaf waldaan kiristaanaa bara keenya keessa jirtu muraasni warra biyya lafaa wajjiniin wal sossobuu barbaadu. Waldaan kiristaanaa nuti hin jedhu kanumatti sitti mul'ataa'u namadha waa'ee namaa haasa'aa jira. Isinii gala jedhee numa nama naan kanu. Waldaa kiristaanaa ekleesiyaan isheen jedhamte nuudha jireenya keenyadha. Akkasii waa'ee waldaa kiristaanaa yeroo haasa'amu namootatti kan itti mul'atu church bishopota yookiin immoo Pope Francis Vaatikaaniin jiru kana yookiin immoo gaggeessitoota waldaa kiristaanaa yookiin luboota duwwaatu isaatti mul'atu. Waldaa kiristaanaa jechuun anaaf isiniin ameen. Anaaf isinii gadi baanee kompromaayiziin goona taanaani waa'ee gaggeessummaa waldaa kiristaanaa waa'ee liidarshiippii istiraakcharii waldaa kiristaanaa akka itti siinoodiin hojjetu sana miti dubbiin. Anaaf isiniidha waldaa kiristaanaa mee ani waldaa dhalaame? Ani waldaadha. Har'a waan baay'ee isin jechisiisa fakkaata gaa. Waldaadha jedhame? Ani waldaadha. Ulfinni gooftaa haa ta'u. Eeyyee. Erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin lolanii, erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannisanii nuuf immoo araara hin qaban warri biyya lafaa. Macaafa qulqulluu keessaatii wangeela Yohaannis keessatti sababii jibba biyya lafaa jedhamee caafamee jira. Sababii jibba biyya lafaa isa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosii garbichi gooftaa isaarra hin caalu. Garbichi gooftaa isaarra hin caalu. Erga anaan jibbanii erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin jibbanii erga isa fannisanii warri duuka buutota gooftaa Yesuus Kiristoos kuni dhimma hin qabnu nuun nagaalumaan jiraan jennee yaadna ta'innaani rakkisaa. Akka macaafni qulqulluun jedhutti waraana keessa jirra. Waa'ee waraanaa yeroo haasa'u isa militarii tireeningii kennanii dhaqanii dirree waraanatti baasanii wal waraanaan miti. Waraanni keenya isa kam akka inni ta'e nan dubbadha taanse. Waraanni keenya jireenyi keenya akkatti biyyi lafaa jireenya kennutti yookiin immoo akkatti biyyi lafaa riiznaa wal godhutti akkatti biyyi lafaa jiraatutti jiraanna miti.
Garuu wanta tokko akka nu hubannu barbaade. Yoo jaallanne yoo nu galee biyya lafaa wajjiniin garaagarummaa qabna. Yoo jibbines garaagarummaa qabna. Yookiin loltuu jabaa taanaa yookiin immoo loltuu giddu galeessa tokko taanaa yookiin immoo loltuu rafaa tokko taanaa. Irra deebi'uu sabna. Yookiin loltuu jabaa Kiristoos wajjiniin deemu taana. Yookiin loltuu dhimma hin qabne tokko taana. Yookiin immoo giddu galeessuma isaa wayii taana. Yookiin immoo booji'amaa taana. The first step jechuudha. Achi siqee booji'amaa waldaa kiristaanaa keessatti taa'ee mayyuu namni booji'amuu danda'a. Si tokko waanuma nutti tolu duwwaa abaluutu nu rakkisee sanas akkana ta'ee jenna malee ofii koof yoo maal godhuu isa jedhu sana yaaduun baay'ee gaarii jechuudha. Kan nu waldaa keenya haareffannu, kan nu waaqeffannaan keenya nu guddataa deemu, kan nu mul'ata keenyatti milkaa'uu dandeenyu ani maalan godha gaafa jennuudha malee abaluutu itti gaafatama, waa'ee qabsoo keenyaa abaluutu akkas godhe, waa'ee biyya keenyaa abaluutu akkas godhe, am victimized. Waa'ee waaqeffannaa kana yeroo yaaddu, waa'ee biyya kana yeroo yaaddu, waldaan kiristaanaa biyya kana jiru, siistemii biyya kanaatu waldaa liqimsuuf jechaa jira, siistemii biyya kanaatu ijoollee nama harkaa fuudha, siistemii isaas akkas ta'ee kana ta'e jechuu duwwaa miti. Ani maal gochuu hin danda'an? Siistemiin maa horreedii jira jechuudha. Durumaa jira. Cheerchi istirii keessatti yoo ilaallee fi yerootti waldaan kiristaanaa nagaadhaan raftee, yerootti waldaan kiristaanaatti itti tole sana wangeelli na deemu. Gaafa waldaan kiristaanaa keessa warri jiran hari'atamanii rakkina guddaa keessa bu'an sanatti waldaan kiristaanaa babal'ate. Namni immoo yoo waaqayyoo waaqessa. Namni immoo yoo waaqayyoo kadhata. Gaafa itti toluudha. Gaafa itti tolu miti. Gaafa rakkatu baay'een isaa. Dhugaa dhabiti dubbiin kun. Gaafa jireenyi itti hammaatu waaqayyootti iyyaname. Gaafa waraansi itti hammaatu waaqayyootti iyyaname. Gaafa bofi isa idduutti fannoo Kiristoos ilaalan. Waaqayyo nama gargaara. Si'a tokkotti macaafa Hagee raajichaa keessatti akkas jedha. Waaqayyootu saba sana biyya Gibxiitii baafnaanii itti tolee mana ijaarratanii jireenya isaanii itti godhatanii yeroo itti waaqayyo waaqessan dhaban. Waa'ee jireenya isaaniitu baay'ee isaan isuutti ka'e. Addeen akka kanatti walitti qabamanii ta'anii waaqayyo waaqessuun waan salphaa miti. Ameen. Ulfinni gooftaaf haa ta'u. Yeroo tokko kennaa waaqayyo namaaf kennetu wanta waaqayyo ittiin jiraatanii namaa kennetu gooftaa namatti ta'a jireenya namaa miti. Gaafa biyya Gibxiitii ba'anii warqee saamanii ba'an miti waaqayyo isaan gargaaran warqee guurratanii ba'an biyya Gibxiitii. Utuma deemanii karaa ga'anii amma Museen dhaqee abboommi kurnan fidee dhufutti warqee masana deebisanii waaqa godhatanii itti sagadan. Warqee masana irraatii waaqa nu tolchitti jedhan Aroon. Waaqayyo garuu badhaasa godhee kenneef. Obboloota gumee jireenya keessan keessatti ishee tokko ilaala. Wanta waaqayyo isinii kenne deebisee kan inni isin qabe jira. Waan akkasii jira jireenya keessan keessa, mana keessan keessa, waldaa keenya keessa, saba keenya keessa waaqayyo nu kennee, kennaa godhee nu kennee, biyya isa ta'uu, jireenya isa ta'uu, waan hundumaa waan barbaadan yaada ami sammuu keessan keessa wanta waaqayyo nuuf kenne deebisee waaqayyo kan nu fuudhe jira, waaqayyo kennaa godhee nuuf kennee naa waaqayyo harka kan nu bute. Siistemii xaxaa akkasii waraana akkasii keessa jirra jechuudha. Waan ani dubbachuu barbaadu ilaa amma kan jiru akka ijoollonni second generation kun uffatanii jiran argitu inni ammas waa'ee t-shirt isaanii inni kun waraanadha. Waraanni ammaa kalchariidha. Aadaadha waraanni ammaa. Aadaadhaan wal waraanaa jira biyyi lafaa. Cultural war. Yaada isaa sammuu namaa keessa galchuudha waraanni amma. Qajeelummaa kana sammuu namaa keessaa fuudhanii jallina mataa namaatti galchuudha amma waraanni jiru. Iskuulii keessatti ijoolleedhaan waa'ee Kiristoos haasa'in, waa'ee Kirismasii gaafattu, waa'ee Kiristoos haasa'in, waa'ee Saantaa Kilaawus haasa'in isaanidha waraanni. Jireenyi keessa kana miti akkatti jireenyi difaayinti ta'u akka wangeelaa kana miti akka kan biraa dhadhanii isa sammuu namaa keessa kaa'udha waraanni. Waraanni cimaan sana caalu hin jiru tasuma isaayyuu. Nu haa gargaaru waaqayyo. Eeyyee dhiisaa qaba waa'ee waraana silaa irraanfadhaa waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa. Waraanni inni guddaan biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru kaalchiraan wariidha.
redefine gochaa jiru jireenya. Gaa'ila redefine gochaa jiru. Milkaa'ina redefine gochaa jiru. Hojii redefine gochaa jiru. Namayyuu nama mataasayyuu nama jechuun maal jechuudha isa jedhuyyuu redefine gochaa jiru. Nama jechuun maal jechuudha osoo jettanii gaafattanii isa sin durbeettan miti waan kan biraa isinitti himuu danda'an. Aadaa jechuun maal jechuudha okay milkaa'ina jechuun maal jechuudha osoo jettan waan kan biraa isinitti himuu barbaadan. Jireenya jechuun maal jechuudha osoo jettanii jireenya jechuun kanadha naaf isin jechuu danda'a. Nam tokkotu yeroo darbe yeroo koosu amma dur jenderiin lama ture amma jenderiin ja'a ta'eera. Dhuguma akkasidha. Lama duwwaa been namti dhufu. Redefine gochaa deema namni dabalaan extend gochaa deema ja'a ta'e waan akkasii kana dhimma koomitii jennee yoo ta'e nyimma nu baasatanii yaaddu. Yeroo holocaustiin gaggeeffame yeroo warra Juushii bitan sana isa tokko takka deportation tokko jira. Yeroo isaan jalqaba ka'anii ani Juushii sababiin hin turreef maal naga jedheen taa'edha. Isa booda warra Protestaantii kanatti kaanaan Protestaantii miti nan ilaalu jedheen taa'edha. Warra Kaatolikii jalqabnaan Kaatolikii maal naga jedheen taa'edha. Booda immoo anaaf dhufaniidha. Gaafa san who will be for me jedhe. Kanaaf haasa'uun nu barbaachisa gaa. Nan gashu jenneetuma nuun dhaabbannu mana keenya kana fakkiin isaa. Nangashu jenneetu nuun dhaabbannu mana keenya galaa innaan ifachaa jira. Utuu ifachuudhaan nurraa deebi'e ta'e maqaan dhagaa. Isa barre nuun akkasuma harka keenyatti qabnee ifannamee jennaan inuma ifannaa mataan waa yeroo nu addinaa gadi ba'a. Jireenya keessa jira, sistemii keessa jira, sammuu namaa keessa jira sababii ta'e jechuudha. Maal goon isan dubbadhee xumura jechuudha. Maal goon ree akka kana dhabu. Waan macaafa kana keessatti maal jedha beektu? Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansuu wal qabna miti jedha. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti jedha. Warra biyya lafaa isa dukkanaa kana seerratanii wajjin wallaansoo wal qabnaa jedha. Warri biyya lafaa isa dukkanaa kana seerratanii warri biyya lafaa kana qabatanii of harka galchanii jiranii principalities ni jedhu ingiliffisaa jechuudha. Sistemii biyya lafaa kana